marroo waraana fuudhee bu'e karaa dhaqee beegii ga'ee wal quunname jaraan jaallaggasaa wagii tachi turee duraan biltiginnaadhaaf waamicha dhiyeesseef durarraa akka seerra baahoo jedhu wal duraa duubarraa jedhe biraanuu juulaa siniif qophoofneerraa biltiginnaa waan hiree murteeffannaan dhageessu sinirraa maalummaa keessan bartanii baatu asirraa jennaan jaalmarroon dubbii gabaabduu ergee boodarra akkasin naftanyummaatti jaallatanirraa kan oromiyaa jaallatu tanaa wajjin jira dubbittiin kanarra baannadii kan garaammatanne meeqottaa hin taanu lammii ganee umuriin dheeratus namni du'an oolu dhaloonni maal jedhaa seenaa yoo laalu jedhe dastaan sarmuu yaa barii warraasaa yaa barii fincila kaayii falmi maafteessaa alagaa yoomsii fila egaa namni dhukkubsate ragaa fida miti ragaa mana qorichaa fidiin jedhe sheekii biratti wallaana minaan jedhe amma yaadan yaa rabbi fooqiin kun asii fefsi walitti jige iddoo kana maaltu na baasa faan jedha beekta amma osoo man deemu afrikaanoo ga'e beekta afrikaanoo gaafa ga'u poolisiin nama qabaa jira siluma ani makiina siluma achirratti sooressa ta'een hojjechaa jira beekta carqii garaa koo kana keessa tuulladde kubburtaa guddaa tokko uffadde shugguxii artifiishaaliin asitti qaba kana jaalaan deemu asitti dhaabbadhu waanan obboleewwan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedhemma asitti deebi'adhu akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na harga kaan keessootti gubadhu wallaahi lubbuu koo sinirraan qusadhu. tole harka fuule hajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun sagantaa dhama walleeti sagantaa dhama wallee keenya arraatinga bifa adda ta'een sagantaa keessummaa dargaggeessa dandeettii addaa qabanneeti asitti kan isiniif argamne haga dhuma qophii keenyaatti nu fara turan afeerraa teenya tan kabajaati tole baga nagaan afeerraa teenya nuuf kabajjee yeroo tanti aarsaa gootee asitti nu waliin argamte galatoomi. Ayyee galatooma isinis keessummaa kabajaa na taasiftanii stuudiyoo keessanitti na waamtanii uummanni akka na beeku gochuu keessaniif hedduun isin galateeffadha galatooma ulfaadha. Tole gaamee maqaa kan kee guutuu himii fi uummataa wajjin wal barime. Ayyee galatoomii maqaan kan koo Anwaar Abarraa Dheeressaa Kaloo Kattaa Sibiiluu Qorichoo Horaa Sanbatoo Keerroo Yaabus Odaa Bultum Guuteen jedhama kan inni itti dhaladhee Lita Oromiyaa Ona Baabboo Gambeel yookaan Wallagga Lixaa Aanaa Baabboo Gambeel ganda duwwaa lamachuudha. Magaalaa masanattiin dhaladhee achumatti guddadhe. Waaw ati numa maqaa haga abbaa torbaa birallee nu qochifte numa haala namoonni yeroo ammaa tana abbaa sadii oli matuu danda'an waan jirratti fakkaatu. Bakka abarraa kanatti namni nama gaggaafata kanaafini hiikeefi tafsiira isaati. Galatoomi. Mee Anwaar nama dandeettii addaa qabu tahuu isaati gaa hawaasni kan ittiin si beekan hojii idilee keessattis tahee hojii hawaasaa biratti ittiin beekamtu keessa namoonni sitti dhaleen si beekan anillee tarii sitti dhaleen si beekuu danda'a ammoo hawaasni irra hedduun si beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf Anwaar eenyu kan jiru irratti kan fuulleeffanu ta'a. Anwaar eenyumaatu nama dandeettii walaleessuu bira kutee namoota dandeettii diraamaallee qopheessuu dabri haga yedeleessutti illee namoota muuxannoo addaa qaban jaamanii yaamaman keessa nama gartee adda dureen ka'u jaamaniiti kan inni qoradhee illee dhaga'e dhugaadha. Egaa galatoomi amma kana osoo hin taane ani dhuguma namni kan ittiin na beeku walaloo akkasuma yeedaloo namoota garaagaraa fayyadamee walaloo mataa kootiitti galchee namoota biraa akkeessuu dabalataan diraamaallee hojjechuudhaa fi qoosaa garaagaraa irratti nan hirmaadhan ture. Namoonni sooshaal miidiyaa fa'aa kanarratti akkasitti na beeku. Inumaatu walaloo barreessitu keessatti walaloolee hedduu akka dokumentii keessaa qabduu fi fuula duraafillee walaloo san hojiirra oolchuu akka yaada qabdu kanneen namoonni si ta'eenyan si beekan naaf himanii wanni sun hagamta akka dhugaa. Dhugaadha walaloonni jira yeedaloonni illee qophaa'eedhuma jira. Garuu gaa yeroo matu ifa baasa deeman taa'u jira. Ana osoo hin ta'in yeroo dhumatu
walaloo kanaaf yeedaloo kana uummatatti gadi baasanii. Gadi baasa. Walaloo sanirraa takkaaf lama fa'aa asitti nu jechuu akka uummata nu afeeruu dandeessa? Walaloon kun bifa manzuumaan illee jira, bifa geerarsaan illee jira. Mata duree isaa xiqqoo yoon tuqee yaa barii warraasaa yaa barii fincila kaayee falmi maafteessaa alagaa yoomsii fila. Booda gaafa uummatatti gadi ba'e guutummaa isaa dhagahuun keessanii nafu. Galatoomi Anwar. Mee inumaatu yeedaloolee sirboota durii kana hedduu akka dandeessu kan inni beeku. Sirboota adda addaa yeedaloo isaanii bifa isaan sirban saniin koppii gootee sagaluma san fakkeessuun qooqa isaanii san ol baaftee buusuu fi ritma eeggachuu fi kanarrattis nama addaati jaamteeti kaayamamtu. Eeyyee dhugaadha nama badiyaadha ko sirba durii na gaafatte sirba durii nyaadheen gate kaa duraan ammallee gaa akka irraanfachuu wayin ta'e ergan gara manzuumaa kanatti dhufe ilaa gara manzuumaatti dhufuun koo bari wallee sana dhiisuu miti bar wallee masanan bifa manzuumaatiin jechaa jiran namni kana quba qabaachuu qaba wallee jettee dhiiftaa walleewwan durdurii kana ammoo wallee amma sirbamaa jiru waan beekumman inni dhaga'u waan isaan jiran akka nama dur dhalate akka nama Kadir Said Fayyiin dhalate guddate akka nama Adamaaruun Fayyiin Shantam Shubbisaa faa Mustafaa Harawwee faa namoota Abdullahi Jirmaa faa namoota sirboota durii faa kan akka sirboota Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa faa geerarsa saafaa jira. Mee sirboota durii san keessaa hanga tokko sagalee tante bareedduu saniin nuuf dhangalaasime. Amma sirba Kadir Said keessaa tokko yoon si dhageessise. Jaboonsi hoobsee anangaarra wayyaa'uu diddee badii keetirra wal dadhabannee fagaadhunarra. Jaboonsi gorsee anangaarra wayyaa'uu diddee badii keetirra wal dadhabannee fagaadhunarra. Kan abbaan ittiin jedhe hin beeknu garuu kaan nama hedduutiin jechuu danda'a bakka baay'eetti eegamuu danda'a sirbichi sirba mitii bar wantichi akkuma daawwaa wayii fakkaata. Wanni sun yoo irraa barreessan kitaabni lama sadii irraa barraa'uu danda'ama sirba tokkichisan keessaa. Amma sirboota durii kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaafaa. Hoo hirree gamtaan cimnaan saba waliin gallee roorroodhatu seenaa. Amma sirba Ustaaz Raayyaa fa'i kun bara 1980 fa'aa keessa kan sirbame. Namoonni kanan beeku geerarsa saafaa jiramma sirboota Ustaaz Raayyaa warraaqsa saafaa namni hedduun hin dhagahumma hin beekan manzuumaa masaa qofa beeku. Abbabbaa kobbaa gootaa takka soomsaa idditee takka leencaa ciibsitee diina kan kee diksitee timba dukaa maqaan kee ani siif biralmi kee akka jedhee geerare bara yeroo bosona ture jechuudha yeroo loltuu ture. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo hojii turan jechuudha. Akkasitti itti cabsaa ture egaa anis uma dhaggeeffachaa guddadhe. Sirboonni mee ati haalaan irratti dandeettii tantii tana irratti itti barte kun sirboota eenyu faadha? Sirboota Adamaaruun fa'i. Adamaaruun. Inni qallabuu manaa ta'e. Qallabuu malee. Gaaf tokko taa'ee dhaggeeffadha beektaa jimaa qamaa. Maraatuun tokko jira ollaa keenya shifaa jedhama. Ammallee jiraaf hin jiru isaa rabbitu beeka. Yoo jiraate rabbi umurii isaa dheeressu rabbi haa fayyisu yoo du'e ta'e immoo rabbi rahmata godhuufi. Amma ganama kana ija banaa godheeni taa'ee wallee Adamaaruun kanatti dhaggeeffadha. Isa kan beektaa wallichi. Ajjeesee lubbuu sin baasu namarraa kophaa si baasaa. Kanan taa'ee dhaggeeffadha beektaa. Ani waa'ee jaalalaa yoo hin beeku bara yeroo qaama uumamu beeka malee. Dhufee dhaggeeffatee gurbaan bookuun sheekaa miidheen daawwaa gochaa jira jedhee. Kun sirba miti sheeka wajji daawwaarra jira jedhee. Sirbuma Adamaaruun fa'i irratti obbare kan. Oromoorraa dhalanne hin qabnu maqaa bira uumaan nu qulqulleesse hojjechuun beeynu shira eenyummaa keenya bara sochii kaleessaatirra. Oromummaa keenya nurraa waan jedhamu tokko dubbatu. Warshaan olola warshaan jeequmsa bara haftuun olola dara harkaa haftuun nurraa kanuma baay'ee dhaggeeffachaa guddadhu amma Kadir Said fa'aa. Yaa simbira ayyaantu imaltu waaqarra barartu dhaggeeffattoota keenya kan hin dhiifama gaafadhu ani sirba sirbaa hin jiru. Namoonni sirba irratti nan beekanii manzuumaadhaa fi wanneewwan garaagaraa waa'ee amirii shari'aa islaamaa fa'aa kana lallabate. Isa kana dirqiidhaan inni itti dhufee malla. Karaa biraa waa jechaa ture innaan achi namni na dhaga'uu dide. Namni na dhaggeeffachuu dide. Achumaan manzuumaa kana keessa dhokadhee ergaa dabarfachuutti ga'e.
Akka kana jechuudha. Inumaa gaa kun dandeettii namoonni yeroo ammaan tanatti dandeettii yeroo namoonni baay'inaan namni dandeettii lama bakka takkatti qaban waan jiru natti hin fakkaatu. Akka kiyyatti namni takki dandeettii yoo walaloo taates watama walaloo qaba yoo yeedaloo taates tama yeedaloo qaba. Ati gaa nama dandeettii lama bakka takkatti rabbi kannee fi sammaddiin ammas sagalee tante sagalee abbaa fedheetirra fakkeessitee sirburratti dorgomaan qabdu. Akka si beekutti. Inumaatu sirba karaa naashidaa Ustaaz Raayyaa wayita dhufne voolii isaa 15ffaa keessatti kan ati ergaa dabarfatte yoo laalu kan inni Khaalidoota Khaalid Mujaahida fuudhee bu'ee karaa dhaqee achi gahee wal qunnamee jiraan qajoo keessatti ati ammoo marroo bakka buuftee kan achitti ergaa dabarsite wayitin arge waa sammee nu kaasi. Ila wanti uummata keenyaaf galuu qabu waa lamatu jira. Qabsoon addunyaa kana waa lama qabu. Qabsoon tokko qabsoo sabaati tokko qabsoo amantiiti. Kanuma addunyaa kana kontrol godhee jira. Amma lachuu keessatti numa hirmaadhamman. Maaliif bakka amantiin tuqamettis nan ijaajja bakka sabni tuqamettis nan ijaajja. Kanaafuu si'a tokko tokko afaan Oromootiin haa jedhamu malee an akka islaama tokkotti nama amantaa kana gadi fageenyaan beekutti an nama kaasee Raayyaa Abbaa Macaa lakkoofsa 13ffaa obbolummaa kan jedhamuu fi faarfannaa dastaan sarmuu kaaseetti isaa walitti bitateera lama. Lama moo? Lachuu. Birrii 13 amantii lamaan irraa. Amantii lamaan irra. Amantii lamaan irra. Maal yaaddeeti hawaan sangooti? Amma wanta wayitu na keessa ture beektaatu uumamaan na keessa jirti ta'e hin beeku. Ol baasee dubbachuu hin danda'u. Daa'imummaa irraa kaasee. Ol baasee dubbachuu hin danda'u. Garuu amma na keessaa baba'aa jirti. Namni narratti naa hubataa jira. Qoricha argachaa jira natti fakkaata. Kanarra baanadii kan garaammatanne meeqottaa hin taanu lammii ganee umuriin dheeratus namni du'an oolu dhaloonni maal jedhaa seenaa yoo laalu wedhe dastaan sarmuu faarfataa warra peenteeti bira. Amma kun waan biraan keessa hin jiru. Yesuusiin keessa hin jiru, Garbeeliin keessa hin jiru, Maariyaamiin keessa hin jirtu. Sabaaf ergaa dhaamaa jira. Kanaafuu dirqama jecha kanatti fayyadamuun kun. Amma immoo guddina afaan Oromoo keessatti gahee qaba. Amma kaaseetni Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa tokko ka'ee agammaatti guddina afaan Oromootiif gahee taphate. Isa qofa miti. Baaroo warra durii fa'i irraa kaasi. Baaroo isa jedhan hin beektu gaa. Hin beekaa inni wanni arsii tana qajeeleeti. Beegii fa'i irraa kaaniiti miillaan deemanii. Sheekanaa Huseen dhaquu bara. Sheekanaa Huseen dhaqanii. Sheekanaa Huseen dhaqanii achi taa'aniiti. Manzuumaa jiru beektaa. Manzuumaatu man. Anu dhufaa nufini jettee bishaan gaasaraa jedhu bara warra beekiitu. Ila bishaan gaasaraa kun akka isheen baaleetti argamtuti warra beekiitiif dhaamsa dhaamaa jiru. Keenyaa jechuudha bara. Oromiyaa keessa jirtu bishaan gaasaraa. Ergaa dabarsan isaa keessatti. Sudaan daaricha keenyaa gareeniyo beelumnaan na yaachisaa jettee kamaleeniyo. Bara lafa falmaa jedhama. Manzuumaarra jira namni. Yeroo sana jarri kun jechuudha gaa. Amma qabrii sana dhaqanii gaa akkuma amantaa keenyaatti gaa qabrii sana dhaqanii waa dhungachuu jawaara maal jechuun kun illee dhorkameyyuu. Jarri sun guddina afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan. Yaada kanatu na keessa jira jechuudha cuunfaamatti. Afaan Oromoo kana guddisu. Bar yeroo isaan jechaa turan sana gariibonni kuni. Persentii 100 keessaa persentii 70 qabsaa'otaa bar. Dhugaafati. Callisanii mabballoo qabatanii deemu malee fakkeessaadhaaf. Qabsaa'ota afaan Oromoo guddisuu uummata kana loqoda isaa wal barsiisuu. Walloo fa'i gahee Baalee dhaqa. Booranaa dhufee Baalee dhufu. Kutaan Oromiyaa Baalee madda walaabuutti wal argu bakka dirree Sheekanaa Huseen. Achitti wal arganiiti loqoda walii wal faamu. Akkasitti jechuudha. Kanaafiin kaasee Raayyaa Abbaa Macaa kana fuddee waa'ee qabsoo kana sin mallallaba karaa qabsoo kana namni na dhaga'u dhibe. Namni na dhaga'u dhibnaani halkan tokko suubii masalaatee ga'e. Mataa makoo keessaa na belbelte Ustaaz Raayyaan kun sammuutti na dhufe lakkoofsa 15. Khaalid Mujaahidoota fuudhee bu'ee karaa dhaqee achi gahee wal qunname jaraan edheeti itti fufee jira gaa. Musannaaf nu haarisfachi ture duraan mootoowwan waamicha dhiyeesseef durarraa akka siddiiq jedha wal duraa duubarraa jedhee baan waraana jaraa isiniif qophoofneerraa fursi waan amantiin nageessu sinirraa maalummaa keessan bartanii baatu asirraa. Khaalid dubbii gabaabduu ergee boodarra achitti imma yeedaloo cite ta'e walaloo cite ta'e hin beeku malee waan inni itti tarkaanfate isatu beeka Raayyaan yeroo inni dheeressan ergaa guddaa qabdi. Kanaafin as deebisee qabatamaa waanuma lafa jiru immoo qabatamaa waanuma lafa jiru
Khalidin biraan bisee nama hedduu beeka waan ta'eef dhaga'ameera waan ta'eef sakan marroo kanatti dabale. Marroo waraana fuudhee bu'ee karaa dhaqee beegii ga'ee wal quunnamee jaraan jaallaggasaa wagii tachi turee duraan biltiginnaadhaaf waamicha dhiyeesseef durarraa akka seerra baahoo jedhu wal duraa duubarraa jedhee biraanuu juulaa siniif qophoofneerraa biltiginnaa waan hiree murteeffannaan dhageessu sinirraa maalummaa keessan bartanii baatu asirraa jennaan jaalmarroon dubbii gabaabduu ergee boodarra akkasin naftanyummaatti jaallatanirraa kan oromiyaa jaallatu tanaa wajjin jira dubbittiin dhugaadha nama argateef carraa guutawwan jajjabaatu isaa wajjin jira loltuu qofaa miti lolchiisaanis jira kaan gaafa lola gidaamiif dambii qooda fudhateerraa kan achitti ciree piippii mataasirraa inni naftanyaa gargaarree faallaa woboo taanaan faallaa oromoo taanaan firoomneessa jira kan akkasii meeqatu gaafas wajjin jira edeni wanti kana fuudhee maxxanse achumaan gan ani bari waanuma bada namni na arrabsiti namni keenya hubannoon qabdu edeni gadhiisee marrafe gaafan ganama ko tiktokii nan qofa waan san tiktokii qofaa miti numa feesbuuka hundarra fidaniiti kan hin argee akka malee uummanni emotion ta'ee waan san laayik godhaniiti kan isaan jaalatanii vidoo san laalan. Viyuusii hedduun viidoon argatte viyuusii viidoo ati hojjette sani. Kun gaa dandeettii ajaa'ibaati. Karaa ergaa mataa kan kee kan barbaadutti yeedaloo nama tokkoo fudhattee dabarsu jechuun waan hin argamne kan inni keessatti argu. Waan kana qooyaan kagaafii natti ta'u dandeettii sana uumamaan qabdamu guyyaa keessaa kan ati argatte. Lakki boo uumama amma na barumsaa aartii seenes hin baranne ani barnoota hin baradde illee barnoota ogummaati. Barnoota ogummaati wanti kun uumamaan na keessa jirti. Yeroo manni barnoota baradhu mana barnootaa dhaabbilee haayiskuulii fa'aa elementarii fa'aa yeroo baradhu achitti diraamaa fa'aa waanuma garaagaraa qoosaa fa'aa kanan qopheessaa ture. Yeroo tokko ani gaazexeessaa ta'ee sababa na damaaruun jaalladhuu fi gurbaa gurraacha tokko jira Abdurrahman jedhama beektaa maqaansa. Sirboota damaaruun kana hunda ishee fixa. Isuma adamaaruun godheeni diraamaa wayii hojjedhee isuma dhiyeesse adamaaruun isuma kanaan jedhee qophiyaan haa dhufu jedhee weellisaa keenya guddaa adamaaruun jedhee isuma qopheesse achumaanii ayyaanni wayii dhufe namni isa irratti na ajaa'ibsiifate gaafa ayyaanicha jennu suuraan koo poosterii isaa maxxansanii galma wayii keessa guutanii jiru narri fadhe maa inni kun burqaa aartiiti siin jedhanii Kalas bakaan sana ammoo kanan gahee immoo akkamii maal jechuudha deen ofumatti naasa'e eegan. Anuu namni aartii jechuun nama fakkeenyaaf yeroo sana aartii maalitti hin beekanii? Maali istuudiyoo deemanii sirbuutti beekan. Kanumatti hin beekan. Namni walaloo barreessu aartiidhaan jedhu. Namni manzuumaa qabu aartiidhaan jedhu. Namni geeraru aartiidhaan jedhu. Hubannoo waan hin qabneef. Garuu na keessa jirti aartiin immoo. Akkas ture jechuu barbaadeen aartiin egaa uumamaan osoo ma jirtu garuu guyyaa keessa muuxannoo dabalachaa deemuu jirti. Asirratti ati gaa nama dandeettii adda addaa qabu nama sirbus danda'u munaashida ta'ee nashidaa garaagaraa nama baasus dandeettii itti qabu nama ogbarruu afaan oromoo kana keessattis gahee taphachuu danda'u karaa walalootiinis ta'ee karaa adda addaatiin. Hegeree tante maal ta'uu fedha Anwar fakkeenyaaf artistii ta'uu feetamoo munaashida ta'uu feetamoo mee hegeree tante keessatti wanti ta'uu jaalattu maali? Sooressa ta'uun barbaada. Sooressa maallaqa horachuu. Maaliif ansiin jedhe beektaa? Maallaqni kun waan baay'ee of keessaa qabdi. Namni yeroo baay'ee maallaqi maal namaa godha fixeensaa horiin ganama jirtii galgala dhumteedha miti hin sobu barra hin sobu. Maallaqa malee asii baatee as socho'uu hin dandeessu. Dandeettii akkamii yoo qabaatte har'a bari Ibrahim Adamfaa kanneen gadda du'e sun rabbi raamata godhuufi maallaqa guddaa osoo qabaatee wallaa nama ture. Dandeettii guddaa qaba garuu namni kun. Dandeettii guddaa qaba. Dandeettii isaa waan tokko san fayyadne. Dandeettii biratti maallaqa qabaachuun bareedaadha. Hojjetattee maallaqa argachuun. Hojjetattee maallaqa argadhee yoon soorome immoo karma manzuumaa kanaanin sabaafis ergaa dabarsa amantiidhaafis ergaa dabarsa. Tole mee jireenya kan kee keessatti mudannoon
adeemsa jireenya kan kee keessatti mudannoon haga ammatti si mudadde kanati yoomuu irraanfachuu hin dandeenye maali? Mudannoon baay'ee dhagaa maali? Mudannoon biyya kana keessatti waan hedduu taane. Waan hedduu taane. Nuyi takkaaf lama. Ammayyuu bara akkamitti jirra beektuusin. Akka nama qodaa kookaa keessa nu buusee itti qadaadanii. Mudannoon kana caalu jira. Akka kana achi hin baanu as hin baanu. Achi hin baanu as hin baanu. Kuniyyuu mudannoo guddaadha. Isuma kanayyuu kitaabatti jijjiiruu qabna bar. Maalirraa kaafne haga gaafa ati yookiin baabbilee irraa kaatedha. Baabbilee irraa kaatee dirree daawwaa dhuftee dirree daawwaa irraa achitti waan si mudatee dirree daawwaa irraa dhuftee finfinneetti waan si mudatee finfinnee irraa kaatee matammaatti waan si mudatee haga kartuun galtutti haga aswaan haga masrii dhuftutti kitaabi isaa barreeffamee numu. Kun kanaan ta'e osoo jiru dhuunfatti fakkeenyaaf takkaaf lama yoo kaafnee keessa dubbanne waan mataa kan keessatti yeroo hunda yaadattu mudannoon sun akka malee na buttee jettee waan itti amantu tokko. Gaaf tokko raabbii matti hin du'e. Biyya kanatti mudannoo ajaa'ibaatiin irraan baddu. Reefuun dhufaan. Reefuun dhufaa. Fooqiin kun wal biratti argaan turre gaan biyyatti. Fooqiin kun akkasumatti wal bira jaajjiti miti. Kana gidduu deemtati. Amma yaadan yaa rabbi yoo fooqiin kun asii fi walitti jige. Gidduu kana maaltu na baasa faan jira beekta. Amma osoo man deemu Afrikaanoo ga'e beekta. Afrikaanoo gaafa gahu poolisiin nama qabaa jira. Ani makiinaa poolisii hin beeku poolisii sargee hin beeku. Poolisiin ajnabii waan jedhamu walumatti guuraa jira Afrikaanoo kana. Ammaali tan sii beekan dhaqeen konkolaataa isaaniitti hirkadhee dhaabadde. Yallaa yaa bin immoo maal naan jedhee. Ani areedan qabu beektaa yeroos. Adii wayiitiis akka raammoo bokkaa tokkoon adda adda beektaa. Sambooddee gaafa irraa siqu maal taateen maraattee naan jedhe tokko nu qabaa jiru maal dhattee makiinaa isaaniitti hirkattaa jedheen ani hin beeku jedheen maal achumatti mataa qabadde bakka achumaan namuma dhaabbiitti du'een ta'e inuma golgolaa dhaabadde dhuman akka kana mudannoon na mudate hedduu jira isa kaan immoo inni haa ta'u. Haa ta'u. Yeroo dhaabbiin dhiisa. Tole egaa qophiin teenya gama dhumaa deemuu ishiiti kan argaa jirru asirratti gaafiin itti aanu diraamas haa ta'u koomedii baacolee garagaraa oduu durii haa ta'u wantoota nama kofalchisan nama bohaarsan yoo qabaatte takkaaf lama sadii. Durugaa diraamaa moo jechaa turre beektaa mana barumsaatti. Diraamaan kun baacoon kun ogbarruun kun walumaa gala sila barnoota koorsii barnootaa keessaa sooshaallii saayinsii keessatti ramadamte natti fakkaata akkas waan akkasiiti. Ani garuu barnoota sana keessa hin jiru barnootni qoodamee naachuraal saayinsiidha. Garuu dandeettiin itti qabu dandeettii warra sooshaaliiti. Walaloos nan barreessaa yeroo tokko walaloo xiqqoo tokko barreessanii hidhame beektaa. Ayyaana dubartii jedhaniiti. Ayyaana dubartootaa. Walaloo tokko barreesseen na dhaabsisan walalicha. Ashama akkam jirtu hundumti keessanii baga nagaan dhuftan barumsa keessanii walaloon dubbisaa mee harki keessanii. Waan tokkoon dubbaddaa sirnaan na caqasaa waa'ee dubartootaan dubbaddaa mirga guutuu qabu akkuma dhiiraatti nafxanyaan tuffatee bara yeroo duraatti dubartiin beekaan qabdu yoo beekaa deesseechi jedhanii tuffatu moototiin darbanii. Mirgi dhiiraaf dhalaa amma tokko ta'ee si'achiin barraa yoo waliin ol kaanii dammaqii dubartii atis mirga qabdaa kan rabbi sibiilaati mormii tokko malee bar dhiiraan qixxaatte. Mirga dubartootaaf jecha guddaan qabaa himee fixuuf jecha eessattan qaqqabaa mataa tuqeen irra keessa darbaa jedhee walalichi dheeraadha. Achumaanii na fuuranii masokkan. Awwaan isaan na fuuranii sokkaniif hin beeku waan haa kennuu na fuuranii deemaa jiru. Walaloo gootutti toleen se'e. Walaloo gootutti toleen se'e. Ati hawaasii kan nu deeman seete garuu isaan siidhan. Gawaanuma akka waa barchaa wayii harkana kaa'uu deemu nan barcaasa kana na keessa kaan isaan wal galchan. Maa inni hin jedhin maaliif nafxanyaa fayyadamtee naan jedhan. Waama nama deebii kana illee deebisuun turre garuu rabboota afaan dhagaa'e malee. Maal nafxanyaa warra duraatiin jedhe malee warra ammaa miti hin jedhin. Amma nafxanyaan hin jirtu hin jedhin. Barsiisota amaaraa nu keessa jira maaliif nafxanyaa jecha jedhamu fayyadamtee walaloo kana eenyu barreessee sitti kenne. Obboleessa keessa guddaa barreessee sitti kenne naan jedhan. Obboleessi guddaan tokko jira. Inni dur loltuu ture. Isatti dubbii harkisuudhaaf. Akki boo hin jirin hanuma barreesse. Guyyaa sadii achitti na hidhanii ganna dhiisan. San booddee ammas hin turre. Wanti kun hedduu dhagaa wanti diraamaa kuni waan yeroon diraamaa hojjedhe irratti raawwatee fi mudannoo namni hin irraanfanne jira. Gaaf tokko barsiisaa ta'een barsiisa beektaa. Gurbaa rabbaashii tokko jira. Abdurrahmaan waan ammas hin jiru kanaadha. Gurraacha tokko beektaati. Diraamaa kana hojjetamiti.
Hangafa makasa daga kolfan. Drama sa so ilali. Isanni yoron duranu jicha ture ya dadde. Amma torban to kuma barum sadis. Inni oli gadde majima kama. Harara tu furate cura barum sarra. Sambode torban to ko bode ru fega. Mana barum sa. Kaira godun jere. Torban to ko isa su te mana barum sarra ngi. Namni ta ila la ira. Na aru kubedi. Ega namni du kursate raga fi damiti raga mana ko chafi dinjiri sheki birati walla namina njiri sheki ko cha sheki wora kana mala tire sheki wora kan kabdu bar akasumati ko cha ada si geni dimale ega mali ngora ga nanni si tumro ratti garu kurba kana HIV tajesi akati do HIV dan sambode drama to koso jedden ture drama kana nato jeti mitiru drama kana ratti mormi ci matu ture drama kana ratti le yero irani dame gimboti hayamu majira ni buya injifanno gimbo leki buya adda wawayni ti biya injifatiran sana isati drama dan tolchaniti adda babai mo adda wawai rani adda wawai warana dawawai warana dargi da nidi adda basani warana ko pesan na annati ni nega minna kasuma tube gano jeta yani finne ma wamna rani yani ani mot istisan na jal kabditi mata ko kana ko tam mata na jal kabditi roma sanayu wonna malakati sun sitte darga gumman na tiru fairti oromo chunguni siti ko na tiba ba ya tarti beta amma gafan nagu nawaman manu barum sadi ko nawaman nan nake drama ujinne jirra ratir mata nan ayye injiri gafan nagu warani ko paya na fisi ucu wata darana ginani kani iyadigi akkasitti ilaaleen barsiiftuu dinqee jedhamti kan diraamaan hojjechiiftu wanti kun sirrii miti hin jirin baruu waajjira nageenyaatu hojjetee gadi baase bara kaabinoota mootummaatu diraamaa kana hojjetaniiti gadi baasan amma wanta kana uummanni hin beeku hin jirin uummanni waan dhugaa qabatamaa bifa diraamaatiin dhaggeeffata malee waan sobaa kanaan isin irratti kaa'an jirin maaltu sobaa jetti iyaadigi dargii cabse jettanii hin jirin dargii kan cabse garuu iyaadigi miti hin jirin TPLF Eertiraa abaa'oo cabse hin jirin amma gaa siyaasatti hin galee gama fidi falakee waan badeen kutaallaa kussii qabattee jedhe namichi tokko kutaallaa kussii innaan ganda tokko jira abaa'oo tachiin dhufee jedhanii gugungumanii machaa'ee gadi baheeti abaa'oon kutaallaa kussii qabattee jedhanii jedhee asaasaa gadi bahe gaafa gadi bahu waraana jira waraanatti gadi bahe waraana magaalaa Itoophiyaa maal jettee jedhanii fidi falakee waan badeen kutaallaa kussii qabattee jedhee naannesse amma gaa fidi falakee gaama siyaasni na qabatteetti gaafa kana maal jechuudha jetti hay TPLF Tigray Liberation Front Oromo Liberation Front warra Shaabiyaatu dargii cabsee hin jirin iyaadigiin eessa jira ganaa moggaane jiru yeroo iyaadigii maaliif jiran jirin iyaadigiin amma moggae erga dargiin cabdee biyyi qabatamte isa kana diraamaa hojjedhaa waan sobaa hin jirin hin hojjedhu hin jirin hin hojjettaa hin hojjettu hin hidhamtaa hin na hidhaa hin jirin ofii diraamaa hojjetatanii ana torban tokko qabanii na hidhan bulchiinsi aanaa lammata gurbattii kana diraamaatti hin butinaa jirin innumtiyyuu durii jaruma keenya keessa ture beektaa silaa ji'a lama sadii hunda eegsisa ture lammata gurbattii kana diraamaatti hin butinaa jirin akkasitti qaati diraamaa hojjechuudhaaf achirratti qophoofte keessaa si darban san booddee mallastuu du'e diraama saxxumuraa sanittiin diraamaa dhiisu mallas du'ee jennaan madirakii irraa diraamaa hojjechaa jiran waltajjii irra baane diraamaa osoo hojjennu gidduutti yaadannoo mallasiif kaa'aa badhaa jedhanii mallas du'ee jira gaa wanti isa sanatti maal isheenii ulullee ishee yeroo boochaa sana amma fuulduran jiran siluma achirratti sooressa ta'een hojjechaa jira beektaa carqii garaa koo kana keessa tuulladhee kubburtaa guddaa tokko uffadhee shugguxii artifiishaaliin asitti qaba san booddee kaa dhaabadhaa yaadannoo obbo Mallasii fi jedhanii hin dhaabanne gaafa kaanii dhaabannu barsiisaan tokko jiru barsiisaan Indaaluu jedhamu mallasuma kanatu citee lafa deema malaataansa suufiinsaallee akkaataan itti si ilaalu akkasumattiin ol ilaalee kittitee kolfeen
galmi guutuun hin kolfe ofumaa kolfaan galmi waaman kolfeef jecha kana booddee eenyuun ni kolfe baasaa innaan anumaartu kolfee naan jedhan asiin gaannatumaan gaafa sirrimatti isa kana fuudhanii achi nagaanii isa kana fuudhanii achi nagaanii poolisiin na dhidhiite na tume maa kolfite innaan maastariin daalutu obbo Mallasiin natti fakkaateen jedhe kanumaan kolfee malee waan biraan tokko hin jiru jedhe achuma irratti diraamaa dhaabee jechuudha. Tole egaa yeroo nu kannamte asumaan gama dhumatti waan deemaa jirruuf mee osoo yeroo teenya hin finne duratti dhaamsi ati ummata Oromootiif qabdu yoo jiraate Anwar. Dhaamsan ummata Oromoof qabu. Uummanni Oromoon rakkoo jiru keessaa bahuudhaaf wal dhaga'uu qaba. Hayyoota isaa jabeeffachuu qaba. Wal kabajuu qaba. Garaagarummaa fi ilaalchi siyaasaa yoo jiraates akka Oromootti yaaduu qaba. Yeroo ammaa kana gaafa teessee waa laaltu uummanni Oromoo kun bakka fagoo jira. Bakka fagoo bakka namni itti bakka alagaan ittiin yaadiin jira fagaatee jechuudha. Kanaafuu rakkooma kana keessaa bahuudhaaf walumaa gala wal quba qabaachuun bareedaadha. Amma sirra deddeebi'ee kan hin hammadhu namoota fakkeenyaa fi dandeettii addaafaa qabanii yeroo dheeraa umurii isaanii sabaa fi wareegan yeroo isaanii sabaaf kennanii sabaaf tajaajilaa turan namoota akka artiistii Haloo Daawweefaa jedhamu namoota hedduutu kan nuti hin beekne faallee dandeettii qabaatanii rakkoo hamaa keessa kan jiran warra akkasiifaa jira warra galata afaan irraa qabu. Oromoon namoota akkasii kana galfata nyaachuun qabu galfata waan ta'eef Oromoo kana iyyuu kan cabse bar galfata nyaachuudha akkasii bir bari Ibrahim Adamii bari gargaarsa tokkoon arganne bir mana inni keessatti du'e argineerra ilmaan isaa maal akka isheen taa'aa jirtu argineerra walumaa gala Oromoon jabaa isaa yaadachuu qaba abdii qopheeffaa yaadachuu qaba abdii qophee mayyoo maqaa isaatti kaafte namni hin beeku garuu jechi inni taa'ee fayyadamu jechi abdii qophee barreessee lafa kaa'edha. Akki adeemsa isaati, akki nyaata isaati, akki dhugaatii isaati. Akkumti jiruuf jireenya isaati waanuma abdii qophee barreessee lafa kaa'edha. Isa faan beekumma yooti abdii qophee itti kaafte. Abdii qophee kana Oromoo yaadachuudhaaf dhaloonni bara baraa yaadachuudhaaf maal gochuu akka qabu. Silaa namni keenya gaafuma du'e nama yaadata miti. Akkuma akka dirsa maal jedhee uffata daaree dheebodhee agabee ani lubbuu dhabee fira lagatee gaafas na jibbee areera galaanaa kuuduu dhabee moota kamiitu garaa laaffisee har'a boochisee baruu fi du'ee sirbee min qabrii keessa ciisee sirbee namni tokko gaafa du'e nama yaadata gaafa namni sun du'eeti namatti mul'ata eeggachuu qaba jechuudha qaroosaas eeggachuu qaba walumaa gala hawaasni keenya hawaasa wal dhaga'u ta'uu qaba. Hawaasa waliin nageenya ta'uu qabu. Maaliif duudhaa qabna, safuu qabna, aadaa qabna, amantii qabna, afaan qabna, biyya qabna. Uummanni keenya wal dhaga'uudhaaf wal kabajuu dhabuutu bakka silaa dhaquu waan qabnu nu hanqise bakka malletti nu gangalchee nu reebsisaa jira alagaallee biyya keessattis biyya namaattis akkasi. Tole egaa galatoomii Anwar turtii nu wajjin asitti sidootti nu waliin gooteef gaa yeroo gaarii waliin dabarsinee agaa ammas bifa addaatiin qophii biraatiin haga walitti deebinutti gaa atilleen affeerraa teenya tan kabajaa irratti dhiyaattee asitti ergaa uummata kan keetiin gahuu keessatti gaa nama adda dureedhaan nuti as keessatti kaafnu sidoota teenyatti yeroo hundaa'u asitti affeeramtee nu wajjin turtii godhuu kan keetiif hedduu si galatoomfanna. Ayyee galatoomaa isinis nan cufadha gaa manzuumaadhaan. Cufadhu. Kana jaalaan deemu asitti dhaabbadhu waanan obboleewwan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedheemma asitti deebi'adhu akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na harga kaan keessootti gubadhu wallaahi lubbuu koo isinirraan qusadhu amma lubbuun jiru isin hin dagadhu yaa bola akhiraa wanta naammadhu nan dagatin rabbiif jecha na yaadadhu خالق كبير رحمتنا كدو يوننا رحمتي أبد سلبدو يا ددونا كدو خالق أرضي سما نتمنى لك أكب السلام galatoome tole egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun kana gammaa daawwachaa jirtan qophii dhama wallee irratti keessummaa kabajaa kan nuti asitti affeerranidha sagantaan nuti isinii dabarsaa turre kana fakkaata egaa dhaamsi inni nuuf dabarses egaa dhaamsa jajjabaadha irraa waa baratan jenneeti kan abdannu hagasitu egaa qophiin teenya tan dhama wallee asitti goolabamti qophii Forex tan biraatiin hanga amma walitti deebinu nagaatti.